በፎቶ የምትመለከቷት እህታችን በዱባይ ከተማ በመዳም ቤት በሽንት ቤት ውስጥ ወድቃ ሞታ ተገኝታለች የሚል መረጃ ወጥቷል። በጣም ያሳዝናል፣ ልብ ይነካል፣ ልብ ይሰብራል። እኔስ ብሆን ብዬ አሰብኩኝ። መቼ ነው እኛ መዳም ቤት ምንሰራ ሰዎች አልፎልን እንዲሁ ደግሞ ሰርተን ተለውጠን አገራችን ገብተን ፈጣሪያችንን ጠይቀን ንስሐ ገብተን ከዛ ደግሞ ፈጣሪያችንን አመስግነን ከቤተሰቦቻችን ጋር ተገናኝተን ናፍቆታችንን አውጥተን ከምንወደው ከምናፈቅረው ሰው ጋር ተጋብተን ወልደን አይናችን በአይናችን አይተን እንዲሁ እረፍት ወስደን ከዛ በኋላ ወደ ሞት ዓለም ብንሄድ ምን አለበት? የእውነት እንደዚህው እንደተንከራተትን ሳያልፍልን ሳናርፍ እንሞታለን። ምንም ነገር ጤነኛ ነኝ። ጧት ተነስታ ጓደኛዋን እኮ አውርታለች። ደውላ ጓደኛዋን አውርታና ሽንት ቤት ገብታ ሲቆይ 40 ደቂቃ ስትቆይ ነው ሽንት ቤቱ ሲከፈት ወድቃ የተገኘ። ለቤን ማጨብሱ ልጓዱበቹፍ እንትኑ ተመረመረ። እንደው ሀበሻለን እንግዲህ ወላሂ መጠርጠር አለብን። ተመረመረ ወይኔ እኔ የሚገርምሽ ነገር ሆስፒታል ውስጥ መዳማ እናቷ ሁላን ይመስለች። በዛ ልክ መዳምም አይቻልም። ገለማሪፉቲ እስቲ ነው በሩን ቆልፋ ሴትዮዋ እዛ ቤት አልገባም ብላለች። ቀሷን አጥቼ እዛ ቤት አልገባም። ምትገርም ሰው እኮ ናት። በቃ ማለት እንደዚህ ለእንደዚህ የሆነ ሰውን ሞት አለን አውቃለሁ፣ ግን በቃ እሷን በዚህ ደረጃ አጠብቂያት ከነጀቱ ሄደ ወደ ኢትዮጵያ ማለት አሁን ገና ሽንት ቤት ከሰላፋ ዶፍቴ ልቡን ሽደርብ ጅለኒ እንግዲህ ዱጋባዬ ዋና ማገድ ሲዙ አሸማር ከፉን ይወርዱፍቱ ተከበጀምቱ ተቻና ዩቲዩብ ስቀለች ለተርገምተን ጅርጅርቱ አንጀራ ነገር የገለታዋቂዮ ወርን ዩቲዩብ ከናፋራታ ታንዳክ ሰብስክራይቦቹ እንደከትናስኒ እንጀራ ሱማራኒሞ እንግዲህ ጅሬኝ ቢየላፋ ዱካና አኩማ ጀደኒ ዱጉማ ዱካና ጋፋ ልቡና ማደበርቱ ህምቤከኒ ዱጋ ባዬ ሱኩነት ደገሚ ባዬ ዋና ማገድሲሱዳ አኩማ ቤከሞ ምጨዩ ከና ዱባይ ከና ኪሰት ጀቹዳ ጆሌ ባዬን ግኑ ምጨዩንቱን ሲናሺ ጋፈዱበታኒ እንግዲህ ባይ ገራና ማኛቲ እርገብ ይራ ፍቴሬፎ ጋዳማ ኩቲ ኦጋል ማከነ ኬሰት ደሞ አለ ዳይመተካቲ እንግዲህ ልብ አነ ለበድ ኦኩሰቻ ቱርት ጀኒ እስማ ፍሊያታው ወንት ቢከምቱ ኩንጅሩ ከንሽም ብሮ ጀቱሬ ካፍሽ ጀቹዳ ማዳም ሽንትሌ ነማጋሪ ዳኩማ ዳጊሰኒ ነማጋሪ ዳስቴ እሽንዱ ነኩማ ዳጋጅርተኒ ሶዋታው ማሌ አርከናማቱ ነው ሶንታኒ በሪን ፖሊሲቱ ካን ኦዶ ኦሶ ካን አርከናማታው ታኤ ያው ባሪን ቁልፊ ደጀኒ ዱባን ቁልፉ ፈሜጅራ ፖሊሲ ደካምባስ ጀኒ ምጨዩ ባሬዱ ከነካኩማ አርጋጅርተን ነምልጓድ በቾፍ ባሬድ ኢስቴ ሉፑን ቶኩማ ሶግን ባይቱ ኩና ማዛዘን ሲሳ ማንጀ ያከን ዱበዱ ዱጋዱ በቾፍ አንለህም ቤሁ ያው ይሮ እንደ ቲክቶክ ይረትነን አርጋጋሩ ባይናን imbeeku ginnan argajichuudha dugal baay'ee kana azazinsiste duuti gaafa namatti dhuftu imattee hin dhuftu gin duuti tasaa kun gaarii miti soo hin qophaa'in soo waa insirreeffatin arkantti nama atti dhuftana tuuti qooshi nama asaasisiisa yookiin immoo nama gaddisiisa kan du'a akkana kan baay'ee nama gaddisiisa yoo dhukkubsatanii du'anis yookiin immoo beektanii xiqqooshi addaanii antasa lubbuun nama darbi kun baay'ee ulfaataadha. eganuti oduu takkalama jennu nu dabartii laata biyya ormaa keessatti osoo boqatiin galeen
nyambuqadhaa laata ittiin gammadaa laata osoo jennu kunoo kanatti lubbuun namaatu jarrabitii jechuudha. Ingidihi dhugaa dubbachuu fi yeroo takka jireenyi biyya ijoollee baay'eedha baqa rakkina hedduu keessatti kan kufee kan rakkachaa jiru waa baay'ee baqa biyya arbaa kana keessatti baay'eedha jechuudha. Muudannoon akkasumas rakkinni waa hedduutu jira. Gin obsinee boru hin nu darbisi jennee gaduma jennee caallisnee wanuma hundaayyuu osoo obsaa jirru immoo waan akkanaa kunoo namatti dhufu hedduu takka laphee nama cabsaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biyaansi micattuu takka jira. So warreen dhageechanii dhugaa dubbachuu fi biyya Beeruutii keessatti jechuudha. Baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Na baraaraa jettee yeroo boochoo kuba carraa argee itti goree dhaggeeffadhe. Akkanatti namichi baay'ee tokko na rakkisee jira. Biirootillee nageessanii warra biirootillee hojiin barbaanne jedhanii namichuma isaa itti na deebisanii inni immoo akkanatti na rakkisaa jira jettee gaafa isheen boochuu rakkina hedduu ijoolleen keenya rakkina hedduu keessa darbanii amma lubbuun isaanii darbutti kan jiraatanitu kan waaga kaffalaa jiranitu jira jechuudha biyya Arabaa tana keessatti dhugaa dubbachuuf. Namichattiisan egaa dhugaa dubbachuuf yeroo takka yoo ilaalanii baay'uma takka jireenyi biyya lafaatuun baay'uma takka hadhoofti beektanii baay'uma takka ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf waaqayyoon bakka jiranitti hunduma isaanii isaanaa eegu malee ijoolleen rakkina keessa jiran dukkan akka mana hidhaa keessa kan jiraatantu jira jechuudha. Carraa argatanii gaafa dubbatanii seenaa isaanii dubbatanii baay'uma takka nama boojisa. Dhugaa dubbachuuf dhugaa yeroo takka tamasgin yeroo hundaa'u ijoolleen tokko immoo osoo bakka gaarii jiran osoo waan biqaa kan xigaabinis akkaataa dhoowwe ni jira. Ijoolleen tokko immoo rakkatanii kan waa baay'ee rakkina hedduu keessatti jiraatanis ni jiru. Maaliifan kana jedhe seetanii nuti tamasgin warreen dhugaa dubbachuuf namoota meeqatu rakkatee namoota meeqatu bakka akka mana hidhaatitti jiraataa jira. Gidirfamaa jira. Tamasgin jedhe dhugaa dubbachuuf yoo san yeroo naga'u sagalee ishee yeroo naga'u baay'uma takka akkanatti kaffalanii kinu osoo namaan darbin duuti akkanaatis gaafa namatti dhufte duuti micayyoo tana baay'ee takka nama gaddisiisa. Duutiin jirti osoo hin qophaa'in kinu akkanatti nutti dhufte jechuudha. Keessattuu nuti ijoolleen biyya Arabaa waggaa dheeraa turre ilaala dhugaa dubbachuuf gisee takka tasfaana kutachiise jireenyumti biyya lafaa kun maaliifi maafan kana jedhe seetanii yeroo nama akkana kan laalanii waaqayyoomatti gammannee jiraanna malee dhugaa baay'ee sakkan ulfaata. Maaliifi ani akkatti osoo borunuu dabartii kana guddannee tasgeenya jennee ol eenyuchaa jirru wanuma xiqqoo maqa akka tasaa binu yaa'u kaaduuti mana laallattu akkuma jedhanii akkanatti nutti dhufti jechuudha. Ingidihi tasfaa kutuunis gaarii miti hanga waaqayyoon nama jiraachise jiraachuudha. Ingidihi baay'ee takkan ana yeroon ishee kana laale tasfaa nama kutachiisa dhugaa dubbachuu. Osuma jirraan soba baqa jirraan sobaadha. Sa'aatii takka keessatti ganama gooddanyuu wajjin sa'a turte galgala yeroo dhabamtu baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf harka namaati jedhama malee namni yaa'u namis namarraan taa'u ingidihi waaqayyo cobbuu namaa baasu baqa guyyumti kee gaafa ga'e waan ta'een baqa gufuun of sirraa naftu
beektanii carraashiitii ka waaqayyoon immoo kan jaalate kan fudhatu nama jaalate kan fudhatu ta'us immoo yeroo kana yeroo akka tasaa kana goddanyoota ishee biraa eenyutu namatti dhaga'ama nama gaddisiisa duuti akkana nama rifachiisa du'a akkanaa tanatu abdii nama kutachiisaa suniin jechuu barbaadetanii hordoftoota kiyya an akka tasaa osoo hin beekin oduu maatii ofiitiin irree dhugaa dubbichuuf hedduu takka namatti dhaga'ama mucayyoo musliimaa takkatumaan jedhiseetanii duuti gaafa namatti dhuftuun beekan mucayyoo jabdu wayiiti beektanii dhugaa dubbichuuf waaqayyo ganama sammuu namaa kennee nama uuma waan qabdan waan baqa namni tokko gaarii gaafa hojjetee dhugaa dubbichuuf akkuma ishiin jettee ishiin tiktookii waan hin taane miidiyaa qabdan akkaawuntii keessan irratti gadi dhiisina dhaloota boruutiif ta'a kanaafuu waan hojjettan sani waan badaa hojjettan irree keessaa balleessaa jette dhugaa dubbichuuf waan badaa ga'an hojjettan saniifuyyuu gaafa isin akkanti yookiin dhukkubsattanii maal jettanii akkaawuntii keessan qulqulleeffadhaa bilbila keessan qulqulleeffadhaa waan gaarii hojjedhaa waan gaarii wanta badaa kan hojjettan saniyyuu balleessaa bilbila keessan keessaa jette yaa dhuguma jette dhugaa dubbachuuf waaqayyo lubbuu shaamaaru maal jechuu barbaadetanii waan gaarii gaafa hojjetanii bakkuma gaarii waan magaariitu nama mudata namaaf dhufa waan badaa gaafa hojjette immoo bakkuma badaa san hoottaa jechuudha እንግዲህ hedduu takka waan gara nama nyaatu namni tokko beektanii kaayyoon micattii tanaa guddaadha osoo kaattu kun osuma boroo iftaan asangaa jettee kaayyoo ishiitiif halkanii guyyaa kaattu kun itti dukkanoofte እንግዲህ waan baay'ee nama zaazansiisudha waan baay'ee garaa nama nyaasudha waaqayyo lubbuu shaamaaru እንግዲህ waan godhanii hin qabanii so እንግዲህ yeroo duuti akka tasaa kana man akkanatti namatti dhuftu kana malee namni addunyaa tanarratti afoo hin jiruun siniin jedhaa turte gaara